ilmi namaa kun eenyu? Seenaa Oromoo bifa salphaa fi bifa namaa galuun gabaabduu taate baruu si barbaachisaa? Sabboonummaan maal jettee yaadaa turte? Maal akka ta'e hoo baruu ni feetaa? Aadaa wal gargaarsa Oromoo maal fa'a akka ta'e baruu ni feetaa? Oromoon yoom Muslima yookiin Kiristaana ta'e? Bu'aa fi miidhaa sabboonummaa addaan baaftee ni beektaa? Yookaan baruu ni feetaa? Fagoo hin deemin kitaaba Islaamummaa fi Oromummaa jedhu hayyoota Islaamaa kan Oromiyaatiin kan barreeffame kitaaba Islaamummaa fi Oromummaa jedhu ammuma bitadhu dubbisi. Akkam jirtu koomintootaaf jaalatamtoota chaayinaalii ejjennoo sha'u marti keessanuu duraan dursee Farhaan Idris yookaan Jaalloo Juus guddaa galatoomi siin jechuun barbaade. Viidiyoo tiyya sheerraa godhee sappoortii chaayinaala kiyyanaaf godhee tanaafuu guddaa galatoomi siin jechuu barbaada. Akkasuma warreen maatii naaf taatanii na jajjabeessitaniis galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Inshaallah yeroo biraa viidiyoo bareedduu diraamaa yookiin agarsiisa yookaan qophii keessumaa bifa bareedaadhaan isiniif qabannee dhufne. Har'a wanni dhufneef beeksisuma kitaaba Islaamummaa fi Oromummaa jedhu kanaafi. Inshaallah yeroo biraa bifa bareedaadhaan qophii bareedduuratti walitti deebina. Assalaamu alaikum. Subscribe, don't forget. Nagaan tura.